ورحمة الله وبركاته. أبولي مسلمة خنين مقالة نيروبي خيستي أرقمتني في أكسما الدنيا قوتور رفجاتني أرقمتن أرانتناقا أستي خان أرقمنيف خوري قاد سيسلامة أكسما خوري مسجدة درقا قوتا قميي وجين تهودان دمما قربا مليون دربا جامو خان يرو دير عداف إثيوبيا خيستي burjaajii addaa uumee waan hin taane waan safuu hawaasaa cabsu uumee biyya san keessatti dhalaa ifakkeessuudhaan sagaraa nyaachuudhaan waan mootummaallee arrabsu waan dila takka dalagaa ture achirraa ari'amee magaalaa Naayiroobii Keeniyaa dhufe. Erga magaalaa Naayiroobii Keeniyaa dhufees yeroo fedhee ani amantaa muslimaatiin qabajeetii uummata kiristaanaa arrabsa. Yeroo fedhe ammoo ani amantaan tiyya ortodoksii dha jee beente arrabsa. Yeroo fedhe beente jeeti ortodoksii arrabsa. Akkanatti amantaa fi amantaa waliin buusa. Amma immoo dhumarratti yeroo ramadaanni as seenuudhaaf deemurraa eegalee hanga guyyaa kaleessa galgala qabamutti amantaa islaamaatirra bobbahee viidiyoo daqiiqaa 5 waraabaa malee jettu guyyaa viidiyoo meeqaa arraba amantaa islaamaa Nabi Muhammad arrabsu alayhi salatu wassalaam akkasuma Allah Nabi Muhammad arrabsu bira khuti Allah arrabsu bira gehe arrabni isaa sun daangaadhaa dabre jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan ijoolleen teenya taquuqama diin qabdu TikTok irratti waan kana yeroo agarte eeruu gara horee masjidaatii fi gara horee gaaddisa islaamaa dabarsan. Nutilleen eeruu san fudhannee isa jala buunee wantoota isaa information qorachuu eegallee deemnee waajjira poolisii dhaynee waan akkanaati jira jennee poolisatti ripoortii goone. Poolisoonni illeen waan ja'an isinii sanga dandeessanitti bootaa bakka inni jiru laalaadha. Nuti illee ni hordofna gaafa isaa agarre ammoo qabneeti seeraaf oolchinee waan seerrii irra murteessinaa nuun ja'an. Nuti haala kanaan jiru baatii ramadaanaa dhume jechuudha. Baatii takka waan dhiyaatu jala deemuu turre. San boodarra kaleessa galgala obboleessi keenya Ustaaz Aliin garee shahaadaati irratti hedduu beekamaadha. Wanni kun akka malee isa muddee bakka akka ta'u dhabee quuqamni waan isa keessa jiruuf jecha bakka afirraa poosti godhuun qaba jee poosti godhu. Duraan nuti yoo poosti goone baqachuu danda'a suutaa harka lafa jalaatiin poolisaa wajjin qabuu qabna jenneeti beeksisuu illee dhiisne jechuudha. Sababaa inni poosti godheen ijoolleen naannoo san jiran isa argan isa qunnamanii akkasii isaa namni muraasni tokko oriyanii dhaqanii mana isaa ergaa arganiin booda nu bilbilanii obboleessa keenya Saaladdiin wajjin walii bilbilee warra poolisoota duraan ripoortii itti goonee qophaa'ee taa'ee nu eegaa jiru san mana isaa agarree jirra jenneeni asii isaanillee poolisa nu godhanii poolistoonni deemanii nuti mana isaa agarsiisnee poolisoonni qabanii to'annaa seeraa jala oolchanii amma to'annaa seeraa jala jira. Kanaaf gaa uummanni muslimaa magaalaa Naayiroobiidha dargaggoonni shamarran hawwan hundi keessanuu baga gammaddan. Musliimoonni biraa addunyaa irra faca'ee jirus muslimtoota Naayiroobiitti irraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jenna. Kanagaa ergaan inshaallah warri gaa achi keessatti qabsoo jabaa godhes jira. Yeroo inni poolisoota irraa mana banuu dide hulaa irra cabsee fi ijoolleen aara keessa galtee miira keessa galtee isumaahuu nuu kannaa jettus ni jirti. Akka gaa walirra gartee gurguddaatti namni kun dhaalee wal tasgabbeessee wanni dhimma seeraatiif dhiyaate seerumaan dhumuu qabdi jechuudhaan gara seeraa dabarsine waa'ee kanaa gaa bal'inaan namni wajjin akka gaaritti shoora leencaa taphate obboleessa keenya manaajara masjidaa Salaahaddin Idris namni bayin hin jiru jeetii yaada warri Naayiroobii qubatu fi biyya alaa qubatulleen qooda leencaa namni taphate poolisoota wajjin halkan guutuu rafne nuti galgalarraa kaasnee hanga ammaatti hin rafne akkana deemu jirra. Alhamdulillah meegaa gara isaa isin dabarsetiin bal'ina oduu kanaa narrallee bal'isee haasa'uu isaa danda'a gara isaa isin dabarsa obboleessa keenya Salaahaddin isaa wajjin turtii gaarii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yoga hinaaso inni faasee malee isheen naasir waan jiru guutuu haasa'ee jira. Rabbi zajaa isaa jannata naa kafaluufi. Wanni jiru guutuun akkuma isheen naasir haasa'ee gurbaa kana baatii ramadaanaa guutuu jala deemaa turre. Warra poolisaatti illee himne baangaanii qubata jaanii baangaanii bakka inni jiru sanillee
tiraaggoonee silkii duraan masmara silkii keessaa qabullee baasee silkiillee dhaamsee lafa kaa'e. Warri poolisaa waliin gaddeenyee gizee hedduu waliin haasoyne nama keessanii itti bilbilu jira namni kun waan kana dalage dhiisaan hunjaan torbaanuma dabre kana keessan dhufanii jechuu ofisatti. Akkasuma haa ta'u edda galgala baanii gaawwan kana eegenne harkame milkeessuu qabna jennee warroota duraan sagantaa waliin kaayyannee waliin gizee itti bilbillee inspektaalleen hara biyyeessaa kutee hin jiru. Khaanilleen hin turre namoota poolisaa nu godhanii namoonni poolisaa sanii waliin hurrumaa police station dheeyne achi riipoorti goonee haareetti warroota san fudhanne halkan guutuu ijoollee kimaayikoo jirtu amma kirobaankii jirtu waliin taanee gurbaa san baasnee harka mootummaa kanneen jechuu warri mootummaa qabanii amma harkaa qaban. Awwaanjuu shennaa sirra guddaa haasa'ee jira. Amma katanarra wanni haasa'uu barbaadu wanni akkanaa gizee hedduu uumamtee turte. Namoonni tarkaanfii fudhateen jiru. Immoo nuti Naayiroobii keessa teenyee Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam arrafamee Rabbiin keenya arrafamee Quraanni Islaamaa arrafamee uummanni Muslimaa arrafamee wanni itti teenyu hin jirru jennee halkan shennaa siree waan jeen arra guyyaa ciisanii miti. Shahida taanaa kay gabbeen jeen mudawwar firraa yaasnee hofoofadhu nu yaasii jeen yaani akkasitti achi dheeynee maahirillee mootaraan achirraa nu dhufe mucaa ajaa'ibaati. Mucuma Naayiroobii tana guddate akkuma kayya Naayiroobii guddate khaanee bakka san nu geessinee dheeynee gurbaa mana cufatee iyyuu ture laayifillee nooraabuu ture. Nama bakka san irratti wareegama kannee jira jechuu harki isaa mastaawatii muraaya dirishaadhaa jechuuf foddaadhaa cabsee harki isaa ciramee jira jechuu ijoollee tana keessa. Gammachuu waan goonuu hin beeknuti nuti arraan tana gurbaa kana nu qabamuun isaa nu gammachuu warra Naayiroobiidhaa uummata addunyaatiif fakkii ta'uu danda'uu qaban. Fakkii ta'uu danda'uu qaban. Uummanni addunyaallee nurra laalachuu qabaa jechuu. Namni qaama seeraatii waliin yoo wal ta'e waan takka godhu akka danda'u nurra laalachuu qaban. Gizee hedduu Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam arrafama. Gizee hedduu Rabbiin arrafama. Gizee hedduu Quraanni gubama. Gizee hedduu Quraana irra deemama. Wanni kun hundi gizee Facebook kanarra galakkisan sheer godhaa jaanii namni keenya sheer godha. Sheer godhuun san badiidhaan akka mataa hayyaatti. Maaliif jennaan badii bal'isaa jira jechuu namni sheer godhu san nama biraatiin hin gayaa jee. Maaliif jennaan tokko balleesse atilleen kaatee gizee itti daatee kabiraatiin geessaa jechuu wanni kun bal'isaa deemtaa jechuu. Tarkaanfiin fudhatamtee jirtu. Amma dheengadda Minisootaatti namtichi kiristaanaa haan quraanaan gubajee gizee dhufe ummannummaan kiristaanaa namticha san cafaqanii quraana isaa Rabbi eeggata diinaa isaa Rabbi eeggata. Immoo nuti yoo teenyeeti isaa eeggata jennee taa'uun qabu yeroo takkallee. Awwaniin jechuu barbaade bakka tanarratti namni bakka inni waan kun ga'e irratti hara mootummaatiin addunyaa tanarratti riipoorti godhee waan takka tarkaanfii fudhachuu akka danda'u warra Naayiroobii miskiina baqataa kanarratti ilaallachuu qaba. Baqataa kanarratti ilaallachuu qaba. Maaliif jennaan namni mootummaadhaan yoo walii galee seeraan yoo deemte wanni feetisiif taati. Yoo seeraan hin deeminii usteetuma haruma miidiyaa irra baatee lallabdu taate atilleen fuloora kee guddifachuu jirta malee diinaa Rabbiitiif hin dhaabbanne oggaasan. Diinaaf hin dhaabbanne yoo diinaadhaaf namni dhaabbate mootummaadhaa wajjin walii galee tarkaanfii fudhachuu danda'uu qaba jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله أبليس خير جاهد دو غيسة به أكمل نسنجي ورا نيروبي ترامس كنا كنا رافقين يفرد نسنجي إيجا خانتي أسورة نماس نمني شورا لينجاك أودا لينجا باتي أبليس خيرnya أستاذ علي ورا غري شهادات الرا نما غرتي كوكا مدين يرو ديرا داف كابو هردو في جبادان بوستي غوري بلبلا سين لي باسي أرغم سيسي Obboleessa keenya maayirii hojii ta'uudhaan nurra bilbilanii mee isaanis gaa waan hedduu duraanis itti dhaga'ame ammallee eegagaa gurbaan qabames waa hedduutti dhaga'ame isaanilleen ibsa gabaabaa aanuuf kennanii asumaaniin gara isaanis hin dabarsaa. Ustaaz Alii Fadhii tafaddal.
بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكما بلان خيجان واحد ندور بسني جراني واحد ندور هاسامي جرا أنا جباب سي وان تكفل مشين دبردا تكفارتي نتي نما خنا قام سيراتي نكتو تمو قنتاسبني في سببا إني إسلام ما على جراتي فزونتان سببا إني إسلام ما قديسي به فزونتاني سببا إسلام ما خيسا به خي إسلام ما خيسا به إسلام ما رب سوانتيف كسوما نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه كسوما إسلام ما تكيسو داف الرب سودا رتوان أرجمي بيتشا أكا توهنو سيرا جل أولو أكا سمت اللي يرتك عام سيرات نكا توهاتو مجون أمانتا إسلام خيستي دركين إنجرو مالي فمانتا خيه قديفتي أمانتا خيه خيسا بات جنة نتي إسلام وني نبرة تركان في فرد أكا سمت اللي عام سيرات نكا توهاتو مجون مالي في جنان ربين قرآن خيستي لا إكراه في الدين دين كيسا دركم إنجرو amantaa kana qabadhu amantaa sannaa qabadhu jee islaamummaa kootu qabadhu jee dirqaman islaamummaa nama qabachiisuun hin jiru garuu sanbira kottee abbaan barbaade haa kafaru abbaan barbaade amanu nuti dhimma kafaruu isaa raajaa hin qabnu ammoo kafaruu bira kotee erga kafaree kee taa'ee amantaa saadhaa amantaa qabate san seeraan hordofuu seeraan gartee kitaabota amantaa sanii dubbisuu akkasumatti illee baratee amantaa isaa barsiisuudha malee amantaa isaa bira kotee erga amantaa kana gadhiisee deeme islaamummaa arrabsuudhaaf mirga takka illee hin qabu biyya kamuu keessattuu jechuudha maaliif jennaan biyya kamuu keessa seerri jira asumaanuu wanni dubbachuu barbaadu obbolaan kiyya dubbatanii jiranii namoonni biyyoota adda addaa keessa jiraatan biyyoota akka suudii akkasumallee dubaahii biyyoota adda addaa keessatti durriyyeen ergamaa rabbii fi amantaa islaamaa xiqqeessuudhaatti argama salawaatu rabbi salaam alee kanaaf warri gartee naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati namoota islaamummaa xiqqeessuu fi ergamaa rabbii xiqqeessuu irratti argaman harkaan dhawaa yookaan gartee isaan ajjeesa jechaan jiru nuti toonnoo seeraa qofa jala akka oolfamu godha biyya kam keessattuu amantaan hundinuu mirga wal qixaa qabdi waan ta'eef seeraan akka qabatamee seeraan gartee toonnoo seeraa jala oolfamu irratti hojjedhaa jechuu barbaadeen maaliif jennaan afaaniin fidaa ka abii oomii yaa rasuulallah amantaa kiyya fidaa haa ta'u jechuu afaaniin osoo hin taane hojiidhaan namoota islaamummaa xiqqeessu biyya ati jirtu keessa wallaahi rabbiin irraa nu gaafata fuula isaatti irraa nu gaafata maaliif jennaan osoo ati biyya san keessa jirtu ergamaa rabbii arrabsamuu akkasuma islaamummaan xiqqeeffamuun kun nuuf salphina jechuudha kanaaf nuti dhaynee nama san ajjeesuu nama san lubbuu baasuu miti ka godhaachaa jiru nama san dhaqaatii biyya kam keessattuu amantaa islaamaa ta'ee amantaalee islaamummaan ala jiran hunda nama arrabse nama xiqqeesse namu seeraan to'atamuu qaba jechuudha namu amantaa islaamaa keessatti nama amantaa islaamaatiin ala jiruu fi nama gartee amantaa islaamaatiin ala hordofu arrabsuu fi xiqqeessuu akkasuma waan inni itti amanu yookaan waaqa gartee inni rabbii isaadhaa kan inni itti waaqessu jala arrabsuu jala xiqqeessuu nu dhorka rabbiin hin arrabsinaa hin xiqqeessinaa nu jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala kanaafuu nama islaamummaan ala bahee islaamummaa xiqqeessu akkasuma ergamaa rabbii xiqqeessu rabbiin arrabsu kan ammoo bakka jirtanitti irratti hojjedhaadha akka muslimtoota naayiroobiidha akka gartee muslimtoota naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati gaaddisa islaamaa irraa fakkeenya fudhadhaa naayiroobii irraa fakkeenya fudhadhaati namoonni islaamummaa arrabsan islaamummaa xiqqeessuu irratti argaman biyyoota adda addaa keessaa jechuudha biyya seerri hin jiru waan ta'eef akka irratti hojjetamee wanni kun seeraan to'atamu hunda keessanuu isin yaadachiisuu barbaadani itti aansuudhaan gurbaan kun jalqabee erga biyya kana dhufe jalqaba mootummaa arrabsuu eegale beektan hojii isaadhaa ustaaziin faan dubbatanii jirani kanaan dura Itoophiyaa keessatti hojii gadhee hojjechuudhaan akkasumatti illee gartee waan shamaraa kaachuudhaan shamara keenya salphisuudhaan akkasuma gartee miidiyaa kanarratti gartee waan safuu Oromoo keessatti illee dhorkamaa hojjetee dabarsee jira namu walumaan beene jechuudha miidiyaa kanarratti sanbira kutuudhaan tiktookaa irraa gubannaan akkasuma hordoftoota isaadhaa akkaataa aarsaa hedduu barbaachisaa kafalee hojii gadhee hojjechuudhaan folloorsii fidisan jalaa gubate jechuudha jalaa gubannaan gurbaan kun maal yaaddate bakka ittiin folloorsii barbaaduun yaaddate jechuudha takkaffaadhaatti mootummaa arrabsuu eegalee erga biyya kana dhufe akka inni biyya kana dhufu dhageenya jirra dhufe naayiroobii kana jechuudha mootummaa arrabsuu akkasumatti illee gartee ani abawoo maal deeggaramaa jee waa'ee siyaasaa kana dubbachuu eegale saniin irraa deemuu dinnaan itti aansuudhaan amantaa ortodoksii arrabsuu eegale amantaa ortodoksiidhaa amantaa Minilik fidee amantaa maal jee waan adda addaa arrabsuu eegale
kunilleen irraa deemuu akkasuma followersiin isaa deemuuf didaan ergamaa rabbii arrabsuu fi salawaatu rabbi salaam alee islaamummaa xiqqeessuu irratti as garagale jechuudha. Maaliif jennaan kaayyoon saadhaa duraanuu hojii gadhee hojii fokkisaa hojii gartee duubatti hafaa hojjechuudha waan feemasummaa itti milkaa'eef jecha hojii kanaan hojii duraan faashinii duraan irratti barame sun jijjiiree faashina kanaan dhufe jechuudha. Islaamummaa arrabsuu nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaam alee arrabsuudhaan karaa kanaan dhufe. Kanammoo biyya islaamni jiru alhamdulillah biyya seerri jiru keessa waan jiruuf jecha to'annoo seeraatiin akkasuma gartee odeeffannoo torbee yoo xiqqaate torbee lama sadii dura barbaadamaa ture seeraan jechuudha. Torbee lama sadii dura barbaadamaa ture akkasuma bakkoota adda addaa iyyaafachaa turre sababaan ani poosti godhan karaa miidiyaa kiyyaatiin poosti godhee sababaa saniin eeruu uummataan nu kenname obbolaa kiyya kunoo kaasna bira ta'u kana jechuudha. Isaan naaf kenname bakka inni jiru akkasumatti illee obbolaa kiyya wajjin ta'uudhaan gaaddisa islaamaa wajjin ta'uudhaan mana inni jiraatuu fi iddoo inni jiraatutti itti dhaynee qaama seeraa fudhannee jechuudha. Qaama seeraa fudhannee qaama seeraatiin akka to'atamu goonee jira alhamdulillah. Kanaafuu muslimtoonni addunyaa maraa irratti argamtan namoota biyyoota adda addaa keessa taa'ee islaamummaa xiqqeessuu fi arrabsu akkas to'annoo seeraatiin muslimtoonni naannoo san jirtan irratti hojjettanii gartee to'annaa seeraa jala nu oolchitan gamanumaan isin irra deebi'ee si yaadachiisa. Inshaallah muslimtoonni addunyaa irra jirtan hundinuu warri tuqamoo ergamaa keenya isin gaddisiise salawaatu rabbi salaam alee warri islaamummaa arrabsamuu akkasuma gartee rabbiin keenya arrabsamuun quraanni keenya arrabsamuun isin gaddisiise arraan kana baga gammaddan to'annoo seeraa jala oolfamee jira. Inshaallah waan irra gahuu fi akkasuma murteen inni fudhatu maal kan jiru inshaallah fuula dura waliin agarra inshaallah eessa akka geenye kana hunda isin beeksisaa akka deemnu ta'a. To'annoo seeraa jala jira amma inshaallah murtee isaaf malu ni argata inshaallah baga gammaddan baga gammadde. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تولي أبوليس خيرنا دام سبريد اللي خي سلامي دام ساتر أكا واحد دو برتني في جلقة بقربات اللي ردي بيسيني تكجرا أمس كا خانت يانسيني وروتا إدا شورا قدوات أبتن كيساتكو أبوليس خيرنا أستاذ ماهر قرأي سايسين دبرسيتين إنني اسمي واني صدقامي في وانت كتكار تسيني دبلو أسمان قرأي سايسين دبرسا أستاذ ماهر فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والله قبل يا أخي هندي ندرو دبتني جرني أنا أسرتي وانين دول نجرو هندي في تاني جرني شو مو وانين تكاغرتي قويا قرباهنا يورو هدو تكا نافي ألين يورو هدو تكا غرتي قرباهنا بربادو راف هدو تكا لفوتو ري برزغية علي محمد يجودا برزغية علي محمد هدو وجه لفوتو ري أكاسيتي قويا هنقدا قويا إيدا جيجو إيدا ولي قلقلا فيديو نساتا كانت دفتي جولي ماموش شيطاني قد إفهمي مال ما جتك قد ندفتي دوين قردي يا ربي قرباهنا نقرسي سيدي بكوني جلو نقرسي سنبود شهيدي خينا قدين دوين قردي الحمد لله ملته خراسي راتين أبو مجرى بليه خينا ورا إسلاما بلسخية خدير أكسم ملة ورا برا كاميرا دو بجراني سانون داهو هدوها قلتو مني بلسخية سال الدين شين ناصر هنت خيسنو والله بقى جمدني ورنا نيروبي تي في من إسلاما الدنيا يرجعون هندنو بقى جمدن بقى جمدني أيمو وني خوني بيه هندت اتفوق قبدي حركانو زون تاني خرالو لاجنو زون تاني خراسيراتي نمني قرتي أمانتي نمات كيسو إسلاماتو كريستاناتو أرثوذكسياتو بنتياتو أبا فريلة يوتي خراسيرات دياتي قافتمو قبانجا أما أولين تنو ليسيناتي أولين خليها أركاخنا نتأفسدي بكي خونا نكو جرا أولين توريستا إسادي أولين تنالي تونو جلو تشني جرا قلتوا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ماهر قالتوا مسين جنة وانا جايبا قا أولي يروني في قرتي قربان فوليسارا ولا بنو ديدي ولا أركا خايني جودا دنكران كيسان نبانا مو أركا الكايني بنو دا فيالي قران كيستي أوليتنا ميشان قداني أركا بوليتنا تنان إسان حدو توري تكاو دوف توري جيجو ميغا خانت تانسي أماس أبوليس خينيا نما قرتي إيرو خانا نمبرا علي دا أستاذ علي دا فودتي أستاذ علي دا فدبرسي إساتين إسان دبرسانينيس جيتشا قبابا هاي سنين جو أبوليس خيجا خدير
نجنت أرجمة جرساتين سن دبرسا يسوجين تركي غاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان دبته مرايو دبتني الرابحني جراني عن جمّة جودن دعامي نما رسول ربي الرسول نما ديني كينيا ديكيس نما مس ربي الربس نمنسون سبب كيان أبا موسى تيف بايت جمّة ديجرا الحمد لله جتشو مالونتي عن جديد بدو تقول جرتو كانت أنسي أمني الدنيا رجرتان هندينو gocha akkana kan nama amantaa keenya irratti nabii keenya arrabsuudhaa fi uummata musliimaa xiqqeessu akka irmijaan akkana irra fudhatamee itti fufu isin gaafadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلسي خيني خدير حقلتهم نما جا بوتا سنبربادي أرجي نمبر ده برسيجون وريجا موجود خفلة جرا جزا ساربين جنة أنا خفلوا في جنة أما اللي جا نما دين ساتي في كفسا وخيستي بقى جودا جرب بيقولوا أسمان جا بلسي خيني عبد الله خان قرتي بكسنتي وريجا موجود خفلة حتى yeroo gurbaan hulaa banuu dide aara keessa kutee daawwitii dhahee caccabsee harkisaati illee madaa'ee jiru. Eegaa obboleessi keenya kana harka isaa hamma agartan kana miidhamni quuqamni ergamaa rabbiitti dhagahamuudhaan wallaahi aara keessa akka ta'u wallaaleetti mucaan kun jechuudha daawwitii caccabse jechuudha. Ogguunni daawwitii san caccabsu gurbaalleen daf jee gattaa ifirra duraan akkanatti waayyoo jee fiigu jiru jechuudha. Kanaaf mucaa kana namuu bakka jirtanii du'aa godhaaf isin jenna. Leenca islaamaa haadha isaa ummaa isaatillee hedduu qabsooyte. Ummaa isaatii isattuu himeensaa hedduu qabsooyte isilleen isaa fi ummaa isaatiifillee du'aa godha. Roga hundaanuu akka rabbiin ol isaan taasisu jagna akkanaa kana silaa arraan tana mataarra dhungatanii maashaallah galatoomeennaanii namuutu mataarra dhungachuun haqatee jira jechuudha kana akkasii akkana maashaallah obboleessa keenya nu galatoomi laal ergama rabbi gaaf tokko karaa rabbii keessatti qubni isaa dhiigeeti akkana qubasaa ol qabeeti hal anti illaa isba'uun dameeti ofii sabiilillaahi maalaqiitii jen jechuudha yaa quban ati bar qubumaa jeen quba sanuuta karaa rabbii keessatti dhiide jen leenjota akkanaa jira fakkeenya irraa fudhaa jechuu barbaadeeti barakallahu fiik obboleessa ammallee obboleessa keenya tokko taafee araarsoo jeniin mucaan kunis wallahi disiga amma hedduun haasawati leencaa yoo jedhanin nama taha ustaazalii wajjin ta'uudhaan nama ammaas amantaa islaamaatti dhufe amantaa islaamaa dhufuudha wajjin amantaa isaatis kabajatee tanamaatillee kabajataa nama jiraatudha tanamaatillee kabajaa jechuu arragaa hireen kun argamnaan qooda guddaa nama taphatirraa himeenilleen kalimaa takka idee halkan guutuu warra qaaxiraan wajji bulee mee gara isaatiin isin dabarsaa falita faddala arsoo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الرجاء يانغو مجودي رمضان خنا بوتو غران نغبچابه والله دوغا دبچو دا رمضان خنا اكو انتاني سومنه چوني دندام سيغله برباچو مي بربا خنا رتره اني وبليان كي وايدو جاني جرو اني دامسه کو فان دبرسو بربات وبليان كي كريستياناتيف مال جچو بربادا ورا غرتي امنتا جل دو غرتي فولورسي برباچو داف امنتا نما عربسن ورا خنا ولين رتا دولون جا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله قالت مبروي سخينة دام سجايبات خاني دبرسي سنيفو أمنا مسلمة أمنتا في كبجة ملء أمنتا أنا ما هنتوكو أكو مبروي سخينة جي وروني أمنتا كريستانا كابتن أكوانو تي أمنتا كريستانا ردول له هنسينا أمنتا كريستانا ردتي متخدول الجرو نما أمنتا كريستانا تلي تكيساتوري sababa maqaa amantaa kiristaanaa qabatee gadhee amantaa lamaa waliin buusuudhaaf arfshaa guddaa uumu jiru malee jechuudha. Asirratti fakkeenya isinii goone nama odoo poolisiin hulaa dura dhaabbattee aboo nuti qaama seeraatii hoggabba jettuun dhaabbatee iyyee hogguu fedhe kutaadhaa fi kutaan nama waliin naquudhaaf hogguu fedhe warra Arsiitii fi warra Harargeetiitu kunoo hulaatiin irrattumaa ture nama jechuu ture jechuudha. Maaliif waan kana jaa carraasan fayyadamee nama waliin naquudhaaf hogguu fedhe ammoo kunoo naqaluudhaaf dhaabbatan nama shanii shugguutii qaba waan hin jirre dilata kaasoo ture uujee dillee iyyeensaa hagartee miidiyaa irratti deemu sun olola gartee inni maqaballeessiidhaaf oofu saniifuu akkasii hubattanii uummanni musliimaa uummata dhiigaa barbaadu miti uummata kabajaa amantaa fi barbaadu malee
مخانة ينسيقا أبوليس خينيا برسيسا جعفر تنبرتي أرقما برسيسان جعفر السينما وان كان ريبورتي قرورتي رودراتيف بري سوداناته يا في دوراناته نوجين خوري مسيدات الرا سا أبوليس خينيا سال الدين جلت هرماتني شورو لانا ورت أبتي الراهي ما إنني سلام سفريدا أمة مسلماتيف كابن هرامني كريساتي سنتبرسا إسا وجين ترتي غاري. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرسة قالتهم أجي تشوم برباداني دابتا قادس إسلاما خاني دمي نيروبي دا قادس سما عايا دين إسلاما تهو هجي بونسا هجتاني نو أجر سيساني فكينيا تانين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم جتشورين بربادا لما فاني قادس إسلاما ولين تودن أبليس خينيا صلاح الدين مناجري مسجد أورومو خرالما مقالة نيروبي دا هجي بونسا تمتانا مرقبة جفتو هجتاني حواسف ولين تون توكمان والأجون ولين مريئتشون دينا إسلاما خان قراء الداداتين خلتي فودا الداداتين سوشال ميديا تنتهي خرما فدينو خان دين إسلاما كيسو داف ergama kanyete Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasumate hawasalle safu hawasalle haa ta'u diinis haa ta'u kitaaballe haa ta'u qur'aanas haa ta'u wama hundarratti tuffii keenya waan qabaniif tuffii keenya san nu agarsiisanii nuti islaama akkam akka taane nu laaluudhaan nuti qeessuudhaan gadoo nu qabuudhaan akka nuti jiraannu hin taanu jechuudhaan warroonni قادس إسلامة تيفي قرين قادس إسلامة تيفي قرين مسجدا أنا دبلته ولين تودان هجين بون سانتا كيف درانو تقولي مالدا نما خنا وروتا سوشال ميديا هردفاني إما خنا جرا قادس إسلامة فيدن قرين مسجدا هجين والتاني ريبورتي أكو مشيني خن يجيش الناصر بري السودان كامل ابن لالوتي جسنة إيجا وجا وان بحثي تكام بودتي تتافي جلدي من سافي خردوفي قادس إسلاما خورم مسجدا غوتن إنه جنتا ودف حواسا نانو إني جراتو جرو وجين وروتو أمسا دين إسلاما كابان ورون أمان تنا ندرو هاسوان شبابان أمان تنا ندرو هاسوان خانو هجي بونسا دلغان خانو جين والتهودان توكمادان نمني سنيرو غباب دو خيست bultii baatii takka kan geenye keessatti walta'iinsa fi waliin hojjechuu gaaddisa islaamatii fi horee masgiida fi shabaaban keenya kana wajjin ta'uudhaan guyyaa kaleedhaa akka gara seeratti dhiyaatee hundi keessan dhageessanii jirtanii baga gammaddan baga mataa ol qabattanii isiniin jechuu barbaada isaan immoo jazaakumullahu khairan baarakallaahu fiikum dhaamsi ammaan tana sirraa dabru kun haasawni labsiin asirraa biiroo gaaddisa islaamaa naayiroobii teenye shababanii fi khoreen masgidatii fi akkasuma immoo khoreen dhimmi ilaalu kan dabarsaa jirtuuf maal yoo ta'e waa lamaaf warroota hawaasa naannoo magaalaa naayiroobii jiran muslima ta'an hundaaf warreen waan kana dhagee fi kan dhageeyin hundaaf kan dhageenye akka dhaga'u kan dhagee immoo garan gubatee jiru akka isaan immoo gammadaniif gammachuu isinii labsuudhaaf warreen immoo hawaasa naannoo biraa jiran خوان كان السوشيال ميديا سبيشالي تكتك إرتي دعاين خانين دعاين وني أسير إسنيف دبر سنوف دام سنوتي سنيك أمنو مالي يوجتن برنوت هجيوان قادسني كورين مسجد تيفي شبابني مسلمة والتودان نما أمنتا خينيا قرتك إس مقالا نيروبي خست سيرجر أولجران hojii boonsaa dalayne nu laalaa osoo hin taane nurraa fakkeenya fudhadhaadha naannoo keessanitti namoota waan kana dalagu bifa walta'iinsa qabuun caasaa qabuun gara dhimmi ilaalu irratti hirmaachuudhaan dhaqabsiisa hojii boonsaa fi barsiisoo taate tarkaanfii akka irratti fudhattanii diin keessan ol qabdan jechuuf Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو ليس خيني دام سعد دام سيني دام خنا الرافع دم تنجيتي نبدي كبا
ammas gaa obboleessa keenya sheekha keenya sheekh Abdullah Muhtaaris warra riippoortii yeroo duraa goruu keessatti waliin shoora guddaa taphanne hanga gartee inni qabamutti illee warra nu wajjin quba qaburraahi gara sheekha keenya sheekh Abdullah Muhtaarin isin dabarsa isa wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دران درسي خوري مسجدة شبابني درجة جيسي قارين كاميرا دوبتي مولاني درتي في ورست أرقمتو حواسني نيروبي هندنو بقى مدن سنينجا إرقمان كني عليه الصلاة والسلام تقومون nuti tuqamuun lubbuu teenya irra jaalanna waan taateef har'aa namni dillee zirru kun sababaa kanaaf jechuudha. Ani wanni guddoon dhaamsee asirraa darbafame hedduu shabaabni fi sheeyinii fi Salahaddiin Jaafar hedduu dabarsanii jiran irran deebi'u yoo namaatu hafeef dubbadhe malee san irran deebi'u waa hedduu dhagartee dabarsanii duba nuti warri Naayiroobii keessa jirru arrallee kun jalqaba wanni biraallee yoo dhufte akka gartee hirrafne quba qabaadha jechuudha inshallah talammafaadha rabbi subhanahu wa ta'ala waan jiru ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم نما غرتي اسلام ما وجين قمنو بلين كنيا فين دام سغودا ربي سبحانه وتعالى وان جو ور غرتي وان برا غبرو خنا هن الربسنا جي ربي إسانا مو ولا لما داني ربي اللي الربسني جي ربي سبحانه وتعالى تناف دوبا نوتي خنا هدو جرجرو باني سلا غرتي راغبا بني بيكم سرت سلا ديبني هدو غاريدا أكا غرتي وري الربان ديمولين إسلام ما بغوتو بكمبون اللي نمني بيخو قوابي كدا تغنغورا سادا أبيچ مساني تغنغورا مالي نمني سند غرتي تغنغورا بسلام غوتو تغنغورا يچومتي mataasa dogongore jechu sana kasatti hubadda namutu garte baga gammadani arra garte khawlgeenyeef dhaamsisala hedduu dabre jira gammachuma baga gammadani sininja assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tole hayega amalle kasuma obbolisi keenya sheekh muslim muhammadis warra yeroo jalqaba irraa khaasee hanga ammatitti riippoortii godhu irratti waliin mari'achuudhaan akkam haa goonu jechuudha yaada wajjijjiiruudhaan hanga ammatti waliin deemne keessaa إسان تكو غير إسان دبرسا إسا وجين ترتي غاري بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دوران درسي ربي بقرأت الجنة الحمد لله مال جنان غويا رانتنا غويا دادي غويا غرتي سيرن وغامي قدر ياده ما ترتي ياده ما ترتي حمل نمني اجچا تره إدي تلقى مجو نيروبي تي سنة هواسا كم كيستي أن هواسا خرر رجل هواسا مال رجل هواسا بقتا كيستي بليين كجا هدون عشان نصر برزقي صار الدين درس خوري مسجد ورمور را كسم قرته برسيسا جعفر رشيد الله واحد قرته جواب بنك كنيا واحد دوا ساني تا كلام ترنديبو كبتي لمن دبچور بادا سنه رادا درا تاتي اران خنا راچو وانتي برتمو اكا واسا نيروبي سجرسته واسا اسلاما خ الدنيا بوتو سجرو ون رابرتن ون وادا لغا ادم بنامتي ون وادا لغا مالي تكم مالچو بكون دخلتي تكم ملين همنا سن رب سبحانه وتعالى قرآن سخز وانجو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لدوا واني نما كان هم دغرتي الدنيا خيتك وان دلين اكبك تكنغني اكد خرس سم بس وني تايسو انفراق غرتي خرا ددا خيتن مدفو دبن من سلامته والقب واچو دبول حواس نيروبي دار وني سن دلغن هدم منا في باورهم نغواچو سنتاني تكم مادچو وني كان دلغي سنيف حواس الاسلام خبك ددا يرت مرت خيسني چودا حواس نيروبي غرتي امته سن بيتن امته غرتي بقتا سنرى فكيني فداتي بك جرتنتي نبي ربي عليه الصلاه والسلام لبوتي نير جارنا هذا باخ نير جارنا افان نيچو سنتاني غوچان هوجيران اكما خنت چورك غرتي دا هوجين هوني غرتي غرا اسوني في غرا سيرتين ما غرا برادر سنتاني غرا سيرتين نيچو دون هوني غما غرتي قام وتما بيتن بلچوتين ون هون ارغم نيچودا سنين هوجيتي خمتي مال بينان بي الدنيا قبتن هون ديسيتو سيرم بلتي بي سيرم كمان الدنيا را خناف تكمان همنا تكمان على فخانه نما قرآن ربي أدرس نما رجما هنيا عليه الصلاة والسلام رت ربا ديرتو بالغي درية كنا تنجولا أمانتي تمو بكم بود درية نجولو قصخناهن سنيف سرر دي مدرك أمانتين سلامة نبي ربي عليه الصلاة والسلام
inni tuqamnaan nu dhisa booda jireenya barbaanuun akka kanaan hojjedhani kanaafuu hojitti haayinu hagarmu jechuu barbaada warri naayiroobiidhaa warri madooyitan warri gartanii as keessatti qubna keessanii damadaa'illeen akkuma gartee saabina hojjedhan tana isheen asir kaase saabaa keessaa nama gartee qubuma isaa kan dura qabee gartee sabrii godhe jirchu halanta ilaa subuun dameetti ofii sabiilaa maalaqiitti jeegana qubuma isaa taaziyaa godhe jirchu sanuu tokko gartee dandafin dura qabee saabaa keessaa nama akkasii jira warra seen akkas daldaleen galatooma rabbiin jannata keessatti bakka guddaa isin haa qubsiisu ninjaa wallaahi tawfiq assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ture egaa ammas obboleessa keenya tokko kan taariika dalage nama yeroo jalqabaatiif eegaa obboleessi keenya Ustaaz Aliin maxxansanii booda achirraa arguudhaan bakka inni jiru jala deemee qoratee nambara isaa baasee isaaf ergee akkasumas bilbilaan qofa osoo hin taane viidiyoolee waraabee fi bakka inni jiru kunu asii jee bakka inni jiru qacolloon nama barsiise tokko isaa duuba yeroonii fi gartee poolisoonni banuu poolisoota irraa inni banuu dideenlee poolisoota sanirraa akka inni banu godhuudhaaf yeroo poolisoonni banallee dura ol seenee waa hedduu namni dalagee isaa obboleessa keenya kanaas du'aa nuuf godhaaf jenna namoota akkanaa kana rabbi bakka hundatti nu haa baay'isu nu barakadhuu sin jenna obboleessa keenya barakallahu fiik. Ammas gaa gara xumuraa deemnee jirra dhiifama isinitti illee dheeressinee dubbii jabduudhaan rayi tanumaa fakkaatti sagantaa dheertuu tana goone amma gaa gama obboleessa keenya Salaahaddin Idriis isin dabarsee haadhaamsa waliigalaa waan qabu isin dabarsu gama isaa isin dabarsaa isa wajjin turtii gaarii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'eetiin isinitti deebi'e maal jennaan annama Naayiroobii tana guddate warra mootummaatii wajjiniin dalagaa eeriyaa kanallee ana charmaana saniifuu waan garii isinii ibsu barbaadeeti namoonni biraa warri edallee taatee ganama kanallee taatee ijoollee teenya irra bilbilaa turee jira warra saniif dhaamsa dhaamuu barbaadeeti maaliif jennaan irra bilbilaniiti akka waan doorsisaa jechuun sodaachisaa barbaadan Naayiroobii keessatti akka waan takka godhuu hin dandeenye akka beekan barbaadeeti bakka isaan jiranitti warra mootummaatii wajjin tahee ammallee gode isaan jiran seennee warra waan akkanaa dalagu tarkaanfii akka irra fudhachuu dandeenyu akka beekan barbaadeeti anummaan Salaahaddin arkitan kun warra mootummaatii wajjin dalaga sodaata kan qabu wanni kun diinaa rabbiiti talammada gurbaan kun qabame dhumtee miti borurraa eegallee galgala hanarraa eegallee qormaanni irra godhamee waan barbaachisaan irratti inni irra godhees viidiyoo fi waa hunda ragaa irra qabannee looyera itti qabnee mana murtii geessuudha deemna ilaa mana murtii deema suphakeem deema suphakeem jechuun akka keenyaa keessatti dhaabbata muslimaa ummata muslimaatiif dhaabbate jechuudha. Namni barbaadan namni afaan kana dhageessan namni isaa wajjin guruppii qabdan beekaa waan kanarraa deebi'a jechuuf ol deebi'a waan biraati miti takka viidiyoo kanarra waraabamuu barbaadeeti miti wanni barbaade namni tokko nama tokko doorsisuu akka hin dandeenye nuti nam tokko akka hin sodaanne ifii teenyaan mootummaadhaa wajjin dhaabbannee waan goonu gama seeraatiin goona lafti keessa jirru immoo Keeniyaa ta'uu beekuu qabdan maaliif jennaan diinaa islaamaa nama tuqe nama diinaa biraa tuqe namni tokkolleen Keeniyaa keessatti najaa baha jettanii yaadina namni olii yoo galee waa dalaguu danda'a gurbaan kun qabamee hidhaa jira ni bahaallee yaadina murtii isaa fudhateeti nu murtaa'u isa murtaa'u sabana murtiitu laalaa jechuu immoo ilaa maayyiidhaa akka jala deemnu beekuu qabdan namni telefoona nama dawwaltanii nama doorsistan amma booda akka dhaabdan isiniif akeekaa jechuudha waan jiru waan irra geessinye daqiiqaatti fiidbaakii isiniif kennina waan jiru daqiiqaatti isinii ibsina tanaafuu namni telefoona dawwaltanii ijoollee teenya doorsisuu barbaadan tiraa goone isin qabnaa jechuudha. Lakkoofsa isin irra bilbiltan amma booda yoo itti deebitan isinilleen carraa gurbaan kun isa mudate akka beektan isin ibsuu barbaade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دامسي أما بوليسي خيني بودر دبتي خوني دامسا إجودا ما نفجناني أنجا رانتا نتترو إدو مرة خاسي نما لما توتو بوليسي خيني علي رتي دولي دورتي سوتوري مالف ماري تاتني مالتو قبوني سنجي وانت لتكاسو تورني بوليسو وانت كتاو بچو قبدني جرا إنني اسمالي دوريين أمنتاتا كبكمبوتو namni amantaa islaamaa keessaa ka'ee amantaa kiristaanaa arrabse islaama bakkan bu'u tarkaanfiin seeraa irra fudhatamuu qaba. Kiristaana keessaa ka'ee namni ummata musliimaa arrabsees akkasuma tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba beeka. Ummanni kiristaanaa kana immoo arraba isaa kana deeggaree amantaa kiristaanaa qabaachaa arraba isaa kana deeggaree akka inni gartee jooyinamuuf duuba dhaabbatu warroota san warra asiin jirree biyya jiru warra biyyaa dawwallee warra biyyaa quba qabanii gurbaa kana namni akkana godhu jiru abaluu fi abaluu beeyna gama biyyaatiin seeraan warra biyya keessa jirus itti deemna. Seerri keenya qofaame ka jiru addunyaa guutu jira biyya fedha keessa taa'ee nama gurbaa kana deeggaru ummanni musliimaa biyya jiru sanitti mootummaa wajjiin tahee shoorarkeessaadha kun shoorarkeessaa san gama seeraa dhiyeessuu danda'u qaba. Ummanni musliimaa akkuma reefa obboleessi keenya ustaaz musliim dubbate amantaa namaa arrabsuun dhorgaadha hin arrabsina. Ummanni wallaalaan sababaa isin amantaa namaa arrabsuutiin rabbi arrabsan waan ta'eefi arrabsuun dhorgaadha hin arrabsina. Ammoo namni ummata musliimaa keessaa ka'ee tokko amantaa namaa arrabse amantaa musliimaa bakka hin buusaniisi qophuma isaas seeraaf dhiyaachuu qaba. Amantaa kiristaanaa keessaa bahee an maarreedha waan fedhe haadhaatu amantaa musliimaa arrabsees ummata kiristaanaatirraa wanni inni hir'isuus hin jiru. Ummata kiristaanaatis bakka bu'uu tana beekaanuuf hubadha ummanni kiristaanaa akkuma taraa duraa isinii kaasne egaa ergaan guyyaa irraa qabanne kana fakkaata insha Allah waan gurbaan kun irra gahee jala deemnee hordofnee kaisiniif gabaafnu ta'a.